Finfinneen kan itti qaanofnu miti. Kaaribuu keenya irraatiin keessummaa addaa tokko qabadhee dhufee jira. Guyyaa sabaaf sablammootaa irratti yaadannoo baay'een qaba. Gaazexeessituu akkasumas hundeessituu dhaabbataa Odaa Awaard. Laanguweejiin isaanii adda adda haa ta'u malee amalli isaanii kan biraa tokko. Haribuuf kaaribuun kun hiikni isaa tokkodha yaada. Hidha guddicha Abbayyaallee akka ilaalu kan sababa naati. Aadaa keessummaa simachuu kan Oromoo bira jiru hawaasa biras naannoo biraa akka danda'amu hojiiwwan guddaa hojjechaa jirra. Moo manaa nyaatee naan jette. Dhuunfaattis ta'u garuu arsin gadhiisu. Sirumaa dhiisee. Miidhagina magaalattii yeroo ilaalanii Finfinneen kan itti qaanofnu miti. Itoophiyaa xiqqoo kana bakka buuteetu agarsiisaa jirta jechuudha.